Nagafaya kun SIMBO tube sagantaa barbadaaduu keenyaatiin SIMBO tubeedhaaf haaraa yoo taatan subscribe tan jettu osoo hin tuqin ol akkan tarbe jecha gara barbadaaduu keenyaatti ta'e. Guyyaa kaleessaa qorannoo laaboraatoorii namoota 2383 irratti gaggeeffameen namoota 16 irratti vaayirasichi argamuusaa ministeerri barnoota Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsa baaseera. Hattishu dhiifama. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa namni tokko sababa vaayirasii koronaatiin lubbuun isaa darbu abbichuun kaleenatti himuusaa SIMBOon natti himeera. Ibsa dabalataan jiru. Partiin bilchiginaa har'a maqaa paartiilee lubbuun hin jirreen ibsa baaste boru immoo namoota lubbuun hin jirre kaadhima gootee filannoof dhiyeessuu jedhe obbo Jawaar Mohaammed obbo Abiyyi Ahmad. Paartiin badhaadhinaa dhiifama paartiin bilchiginaa paartiin eega diigameen waggoottan hedduun tursiisanii ibsa baasuun isaa hojiiwwan isaa haala ajaa'ibaa ta'een dalagaa akka jiru agarsiisa jedhe namni maqaan isaa hin beekamne tokko. Kunis ibsa dabalataan qabu. Tokko baratanii lama barreessan akkuma Oromoon hin jenne mootummaan naannoo Tigraay dhiifama. Mootummaan biyya Tigraay mootummaa naannoo Eertiraa irratti sodaa uumeera jedhe EBD'n oduu dabalataan anumatu isiniif kenna. Yeroo dhiyoo keessatti mootummaan biyya Tigraay Adwaa Isaayyaas Afwerqee kan falfaluuf nuuf hin galle jechuun kan dubbatu Dr. Abiyyiin yeroo xiqqoo irraa jalqabee mootummaan biyya Tigraay gara mootummaa naannoleetti akka daban ibsi inni baasan jiru. Kanarraa kan ka'e mootummaan naannoo Tigraay akka dokkee oliif gadi utaalaa akka jiru distiitu gabaase. Dr. Abiy Ahmad fulbaana soddoma booda'anii gara baadiyyaa waan deemuuf waan taatan taasoo jedhe namoonni hedduun dhuufuu isaanii akka fixatan ministeerri meetirooloojii biyyattiin gabaasne. Fulbaanni soddomni hinooti filannoon kiinoti abbichuun kinooti jawaaris kennoti paartileen kinooti isiniin jennaan harka akkana jalan qabne jedhe obbo eenyu tureyyuu obbo Taayyeen kuma akkan jenne abdii qabna oduun dabalataan jiru. SIMBO tube warroota subscribe osoo hin godhin ol taraniif subscribe akka godhan ibsa dabarsen namni tokkoon like share godhuu baatee wanti nu galchuu hin jiru jedhee dhaamsan dabarsine argine subscribe godhaa ammumatan.